Artist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaasaa shamarree Qananii Addunyaan wal qabate poolisiin gaaffiidhaaf buufata poolisiitti geessuun himame. Moodel Qananii Addunyaa aadaa Oromoo beeksisuu keessumaa yeroo waqtii birraa Irreechaatti suurawwan ishee akka urjiitti fuulawwan miidiyaa hawaasaa ibsan yaadatamu. Akka tasaa ta'ee shamarreen kun guyyaa har'aa du'uu isheetu dhaga'ame. Manaajera Artist Andu'aalem kan ta'e Lalisaa Idris qorannoo reeffaa hospitaala Millikitti taasifamuuf sirni awwaalchaa guyyaa boruu akka taasifamu BBC'tti dubbatee jira. Qananiin kan duute lafa barii jala sa'aatii 11 ta'uuf yeroo jedhutti ta'uu kan himu Lalisaan kan lafaa ishee kaasee Andu'aalemiif maatii isaa ta'uu hime. Shamarree Qananii Addunyaa edaal kan gamoorraa of darbattee of ajjeesuu ishee miidiyaa hawaasaa irratti qoodamee ture. Odeeffannoon gammaatti jiruun mana jireenyaa isaaniirraa gamoo shanaffaarraatii akka isheen kuftee fi maal akka isheen taatee qorannootu godhamaa jira jedhee jira. Guyyaa kaleessaa guyyaa dhaloota ishee kabajuu fi sagantaa suura ka'uu bakka Andu'aalem jirutti taasisaa turan jechuunis dubbatee jira. Erga taateen kun mudatee booda reeffa jalqabaa hospitaala Yaaneet achuma naannawa Hayyaat jiru geessuu hima. Achi haga bariitti erga turee booda poolisiin dhufee reeffaa achii fuudhee gara Millikitti geessee qorannoon reeffaa taasifame. Bu'aan qorannoo haga ba'utti ammoo reeffi gara sulultaa maatii ishee bira deemee jira. Sirni awwaalchaa Finfinneetti ni raawwatamas jedhameera. Andu'aalemii fi Qananiin waggoota lamaaf firiyyummaan akka turanii fi gaa'ila raawwachuuf qophiirra akka turanis himamee jira. Taatee gaddisiisaan waggaa 3 dura Finfinneetti mudate kun har'as irra deebi'amee jira. Bara 2022 shamarreen Haanaan jedhamtu kan suuraa cidha isheetii miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfattee turte guyyaa cidha ishee of hanqaasite magaalaa Finfinneetti gamoo 8ffaarraa of darbattee du'uu seenaa yeroo dhiyooti. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa du'a moodel Qananiin wal qabatee miira gaddaaf shakkii qaban ibsachaa jiru. Hanga oduun kun qindaa'utti garuu bu'aan qorannoo hospitaala poolisii ibsame hin jiru. Maatii firoota ishee hundumaatiif jajjabina hawwa.